Akkam jirtu daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan kun OBN International. Guyyaa har'aa keessummaa isiniif qabannee jirra. Keessummaan keenya biyyatti dhimma fayyaa irratti hojii garaagaraa nama hojjetaa turanidha. Biyya kanattis kolleejii barsiisaniiru. Waldaa qorannoo Oromoo yookaan OSATtis pirezidaantii turanii. Amma immoo ogeessa yookaan immoo dooktara fayyaati internal medicine jechuudha. Isaan isin affeerree jirra. Kan irratti mari'annu dhimma isaan amma biyyatti deebi'anii hojiilee garaagaraa, hojiilee pirojektii garaagaraa hojjetaa jiran irratti isiniif dhiyeessinee hanga xumuraatti waliin turaan affeerraa keenya. Baga nagaan dhuftan Dr.Ibraahim. Baga nagaan waltajjii jechuun asmarii kan irratti affeertan jedha. Hedduu galatooma waan carraa kana nu kennitaniif. Dr.Ibraahim Elemoo biyya kanatti ogeessa yookaan immoo doktora namaati. Biyyatti immoo deebitanii hojii garaagaraa hojjechaa jirtu. Utuu waa'ee biyyaan deemini biyya kana hagam turtaniitu biyyatti deebitan? Waggaa gara 11 akkas biyya kan keessa erga tureen booda jijjiiramuu machuun amma kan keessa biyya deemee yeroo lama akkas biyya deebi'uudhaaf carraa gadda jira. Isin biyya gaafa turtan dhimma fayyaa irratti hojii garaagaraa hojjechaa turtanii keessumatti dhimma HIV irratti kitaaba barreessitanii jirtu. Amma immoo oduun yookaan immoo odeeffannoon qorannoo yeroo kan amma ba'aa jiru saayinsii biyya keessatti hedduu dabalaa jira kan jedhudha. Maalirraa asirraa jalqabnee gara mata duree keenyaatti deemna? Egaa odeeffannoo guutuu waa'ee amma rakkoo dhibee eedsii kana yoo guutuu qabaachuullee baadhe namoota an beekuu fi karaa adda addaatiin wanti ani jechuudhaan dhagahaa jiru. Ergaa wanni kun qabbanaa'ee level of jechuun bifa gadi bu'ee bifa jechuun kan weeraraatiin otoo hin tahin bifuma gartee stable transmission jedhani hagas maraa ol ka'ee akka biyyoolessatti yaaddessan turre amma garuu naannoo tokko jechuun keessatti faca'insi vaayirasii HIV kun guddataa jira waan jedhu waan akkasitti jechuun hedduu odeeffamaa jira. Egaa kunin ragaa jiru anis ammallee funaanee sadarkaa biyyoolessatti rakkoo akkamtu jira sadarkuma naannoo Oromiyaatii fi naannolee biraa magaalaaf ammoo baadiyyaa kanaan dura yeroo waan HIV kana qorataa turre irri caala sentinel surveillance jedhamee magaalota murtaa'an keessattuu karaan gurguddaan gubba dabru baadiyyaallee irraa bakka hundumaa irraa namoota murtaa'an irraa saampiliin dhiigaa fuudhamee akka biyyoolessatti faca'insi kun maal fakkaataa waan jedhu bifsuniin ilaalamaa ture. Ergaa qorannoon yookiin sarveelansiin akkasii sun yeroo hagamiif godhamaa ture sun amma deebi'ee daataa laaluutti narra jiraata. Garuu akka amma dhagahaa jirutti sadarkaa gaarii irra hin jiru. Magaala irra gara baadiyyaalletti faca'insi kun hammaachaa dhufaa jira waan jedhu. Yeroon isaa duruyyuu malee isin dhimma kanarratti kitaaba barreessitanii jirtu. HIV'n akkamittiin babal'ataa rakkoon achi keessa jiran maalidha. Itoophiyaan immoo waggoota darban hamma kana yaaddessaan turre HIV'n gadi bu'eera jedhama. Haalonni akka HIV'n deebi'ee dhukkubni isaa kun akka babal'atuuf kakaasan maal fa'i? Egaa dhuguma dubbachuuf biyya keenya keessa rakkoon kan jechuun HIV kun baay'ee hamaa ture. Biyyuma jechuun kan Afrikaa keessaa warra Sahara gadi akka Nigeria, Ethiopia, South Africa, Botswana biyyoota baay'ee gartee namni hedduun keessatti miidham keessaa biyyi keenya jechuun sadarkaa akka sadarkaa lammaffaa sadaffaa gubbaatti illee yeroon turre hin jira jechuun baay'ina nama vaayirasii suniin qabameef nama ka dhibee eedsii waliin jiraatu sadarkaa hama gubba turre. Ergaa duulee farra HIV kuniin godhameen booda haga tokko namni keenya kan magaalaaf baadiyyaallee jiru rakkoo kana
rakkoon kun barsuun dhukkuba qorsa hin qabne kan nama jeesu ka sun callaa miti social stigma hamaa qaba kan namni dhukkuba kanallee hin qabamu hawaasa keessatti haga inni lubbuun jiru namni qubitti qabu hawaasi si waliin hin nyaatu hin dhugu gartee sodaan kun sodaa hamaa waan ta'eef nama du'aa jirullee baay'inaadhaan namni waan argaa tureef sodaan kun akka namni jijjiirama amala godhatu dirqisiisee jira. Kanaaf tamsa'inni dhukkuba kanaa namni akka haarawaatti qabamaa jiru xiqqaachaa dhufe. Wanti isa nama beekuu qabdan nama HIV waliin jiraatuuf nama akka haarawaatti qabamu kun bifa adda addaatiin kan laalamu. Waggoota yeroo amma weerarri kun dhufee biyyi san akka malee miidhee duula farra HIV kan sadarkaa biyyoolessaatti godhamaa ture sana namoota HIV qabaman hedduu isaanii baay'een isaaniillee beekuu dandeenye jira. Warra haarawa ammoo akka haarawa qabaman lakkoofsa isaanii xiqqeessuu dandeenye jira. New HIV infections. Amma garuu yoo ani natti fakkaatu ka akka biyya Itoophiyaatti wanni nama yaaddessaa jiru namoota akka haarawatti vaayirasii kanaan qabamaa jiru. Kun ammoo eventually maanirratti kan namoota ammoo vaayirasii waliin jiraatan lakkoofsi isaaniillee gabbu'aa yoo jiraate yoo namni akka haarawatti qabamaa jiru. Dabale akkasuma percentage namoota vaayirasii waliin jiraatan heddummaataa dhufu. Ammaaf garuu akkan shakkutti irri caala percentage nama vaayirasii kan waliin jiraatu otoo hin ta'in minalbaata wanti jijjiiramaa jiru warra akka haaraa qabamaa jiraatan. Warri kun lakkoofsi isaanii baay'ate jennaan eventually keessatti ammallee naannoo warra jiraatu. Yoo infectioniin kun kanaan dura geographically magaalotaa fi naannoo magaalaa keessa ta'ee amma fakkeenyaaf jennuuti magaala baadiyyaa tokko shaakkisoo keessatti baadiyyaa fagoo durii persentiin namoota vaayirasii kan waliin jiraatanii hagas baadiyyaa keessatti jettee fudhattee amma akka tasaa baadiyyaa tokko lama saampili jechuun yoo sarveelansii goote yoo persentiin baadiyyaa keessatti ka'ati gartu baay'ee ol ka'e sirfachiisa. Maaliif jennaan magaala keessatti waan atin sila eegdudha. Baadiyyaa keessatti garuu sadarkaa suniin rakkoon kun ni jira jettee waan shakkii hin qabneef amma garuu hajennuuti baadiyyaa beegii keessatti yookiin shaakkisoo yookiin naannoo mooyyeelee baadiyyaa tokko keessatti ganda qotee bulaa keessatti yoo waan kana sadarkaa hamarratti yoo agartu yoo immeeji sun ammoo naashinaali yoo pirojektii gootu sirrifachiisaa jechuudha. Yoo baay'inaadhaan sarveelansi sana amma yoo tokko akka biyyoolessatti naannoo hagam keessatti iddoo hagamitti akka qorannoon godhame yoo beekuyyuu baadhee jalqabaadhaaf yoo bakki isaan itti ilaalan yoo xiqqa ta'e wanni isaan ammoo jechuun kan argan kun trend analysis yoo waan isaan expect hin godhin hin eegin waan hamaa ta'e dafanii ammoo bakka hedduutti surveillance kana godhanii rakkoon kun dhugumaan hagam hamaa waan jedhullee beekanii ammallee tarsiimoo ittisa dhukkuba kana bifa haarawaan baasuufaatti dirqamtaa jechuudha. Isin hospitaalota biyya kanaa keessatti iddoo garaagaraatti hojjettaniittu dhimmoota garaagaraa fayyaa garaagaraa irratti biyya keessatti haalli jireenyaa jijjiirameera waggaa 11 booda gaafa deebitanii agartan kan biyya kanaa wajjin akkamittiin madaalu? Waan ajaa'ibaati. Egaa namni magaala keessa jiruu fi namni baadiyyaa irraa gara magaalatti dhufee akkuma beektu biyya Itoophiyaa keessa durii namni magaala keessa jiraatu persentii 15 jedhu. Kan baadiyyaa jiraatu persentii 85. Amma garuu populationiin biyya sanayyuu waggaa 25 keessatti 20 keessatti egaa is more than double akkasii miti. Yoo magaala keessa dhattee
baay'ina dargaggeessa ka magaala galu ka baratee warri isaa immoo baadiyyaarra hundeen isaanii baadiyyaarra ta'ee garuu haayiskuulii xumure hojiidhaaf haa ta'uuti hojii humnaatiif illee ka magaala galu yoo agartu baay'ee rifatta maaliif jennaan keessattuyyuu dargaggeessi kun hedduun isaa hojii hin qabu. Aadaa callaa miti namni exposure amma waan duri indecent exposures waan duri ati hin garre amma social media jira namni waan barbaad social media irratti waan mootummaan duri fakkeenyaaf media mainstream irratti namni hin agarre they are exposed ijoolleen kun kan social media dhaaf carraa laaluu yookiin saaxilamuu qaban waan addunyaa wanti social media fidu kuni dhiibbaratu maggamu hin uumaa life style illee yoo amma fudhattee jirtu yeroo an amma deemee argu wanni amma dhugaati biyya amma garaa keennaafaa yoo gara Booranaafaa deemtu duri namni maal dhugan beektamiti waan akka daadhii dhugaa maal dhuga ammaan kana biira dhuguun faashini biiran kun ammoo bifa ajaa'iba ta'een baadiyyaa cufa keessa galee jira. Almost per capita haguma nyaataaf baasan waan biiraaf namni wabaasochuu si fakkaatutti. Egaa life stylein jiruun nama haali jireenya kun kaan ammallee ijoolleen hedduun barnootii kun durii magaala gugurdaa keessatti fi bakka tokko lama amma mootummaan mana barumsaa bakka hedduutti baadiyyaa hedduu keessatti mani barumsaa sadarkaa lammaffaa ka jiddu galeessa baname ijoolleen kun baratanii magaalatti dhufu. Durii ijoollee dhiira callaa amma ijoolleen dubartiilleen baadiyyaa irra baratanii magaala dhufu. Kanaan dura yeroo epidemikiin ka HIV akkas hama ture hawaasa magaala keessa jiruuf baadiyyaa jiru keessa warri wal jidduu kan keessa deeman bridging population jedhan warri kun baay'een jiran. Kanaafuu balaan magaala keessa jiru gara baadiyyaa suutum jedhee deema malee yoo magaala keessatti fakkeenyaaf dhukkubii kun ammaan kana yoo ol ka'e jedhu haala ammaan kana jiruun ijoolleen yookiin namni baadiyyaa irraa magaala deddeebi'aa dhufu kun baay'achaa waan jiruuf balaan magaala keessa jiru otoo hedduun bullee baadiyyaatti deemaa jecha. Kanaaf akka durii san suutuma jedhee weerarri kun magaala irraa baadiyyaatti hin deemu. Haali magaala keessa jiru jijjiirame jennaan otoo hedduu hin bubbulin gara baadiyyaalletti faca'uuf deemaa jecha. Kanaafiyyuu haali amma jiru namni keenya western lifestyle callaa waan hordofaa jiru otoo hin taatin akkuma isin jedhee walitti makamuun uummata magaalaaf baadiyyaa kulleen haga duri caala dabalee jira. Kanaafuu kulleen waan gaariidhaas yoo akka jechuun guddinatti laalti yoo karaa biraatiin ammoo laaltu yoo rakkoon akkasii kun yoo dhufu waan balaa jechuun hawaasni balaa hedduuf waan saaxilu jechuudha. Galatoomaa Dooktar dhimma kana irratti irra deebinee qorannoo jiru furannee irratti mari'anna dhimma babal'ina kana irratti dhimma yaachisaa jedhamee miidiyaalee addunyaa garaagaraa irrattis darbaa jira waan ta'eef amma gara marii keenyatti gaafa dabarru dhimma isin biyyatti deddeebitan hojii pirojektii garaagaraa hojjechaa jirtu Booranatti Madda Walaabuutti Baaleetti hojii akkam akkamii hojjettan gaafa biyya deemtan? Egaa ani dhuguma dubbachuu fi ogummaa jechuun fayyaatiin namni hedduun beekaa kan waan HIV illee irratti biyya keessa gaaf jirullee egaa waan fayyaallee keessa ogummaallee tajaajila jira. Sochii HIV illee irratti namni hedduun egaa na beekuun oolani. Ana garuu waan fayyaa otoo hin ta'in yeroo ammaan kana waa'ee barnoota. Waan barnoota kan wanni ani irratti baay'ee xiyyeeffachuu fedhee fi haaluma nu durii keessa dabarree baranneef haaluma amma biyya otoo hin deemin dura armuma taa'ee rakkuma biyya keenya keessattuu yeroo waggaa 3 dura sochii qeerroo nama yoo ilma Oromoo ka baadiyyaa dhufu ka baratu magaala keessatti gartee yeroo fincilanii
yoo ijoollee tan miidhamtu ta karaa gubbaa dootu yoo agartu gaaffii of gaafatta. Okiin akkuma nama kaanii hun cufa waan deemaa jiru sun balaaleffatteetuma hiriira baatee mootummaa balaaleffattee qa'ee deebite galtee waan kan keechuun hojjetta. Yookiin ammoo ilma qotee bulaa du'u sana namni inni irra du'elleen haadha baadiyyaa jirtu. Ka du'elleen ka irra caala ka bor dagatamuuf deemulleen ka rakkoo ummata keenya irra jirsuun kaasu jechuun ka ummata keenya irra kaasuudhaaf ka wareegamelleen ka bor dagatamuuf deemulleen an akka yaada kiyyatti ummatuma Oromootii fi ijoollee ka Oromoo baadiyyaa dhuftu ka magaalaa ijoollee qonnaan bulaa kana egaa jechuun ka ardhallee ka dagatame sunuma nama komishanii oli ka lubbuu dhabe ka kumaatama hedduu ka qaamaaf jechuun hir'inni qaamaatiin jechuun sababa adda addaatiin ka miidhame ardha deeggarsa isaanii yoo Oromoon ka onnate galata galchee warra sun yaadatee balaa sun akkamiin miidhaa sun maatii warra miidhame akkamiin dandamachiifnaa waan jedhu yoo namni dubbatu hedduun dhaga'u. Ana gaafa haali kun jalqaba yeroo sochiin qeerroo kun heddummachaa dhufu wabarreessa ture. Wabarreessaa hin dubbadha. Booda irra garuu dhumaatii ijoollee Oromoo kanayyuu sooshaal miidiyaa irratti jechuun haga arguu jibbutti maaliif jennaan yoo gaarii atiin bakka atiin uf keettee laaltottu iyyuu akka ati fiil gootu jechuun gartee murteessa. Ani yoo hedduu anin fulaan anin jechuun ka uf kaayee anin waan kana laalu fula ijoolleen sun jirtu. Maaliif jennaan waggaa 25 dura ani yeroo barata yuunivarsiitii ture. Akkamiin ture? Akkamiin ture. Ani warra yuunivarsiitii keessa mootummaa balaaleffataa ture. Warra hiriira mootummaa irratti yuunivarsiitii keessatti baasu. Kasuniin hidhamu. Kasuniin yuunivarsiitii keessachuun ka ari'atame. Ka toorche ta'e. Kanaafiyyuu yoo du'ellee akkuma warra barsuun du'ee akkuma amma warra barsuun wareegame hedduu daganne akkuma amma wareegama qeerrollee hedduu dagachaa ture alleen fulaan itti uf laalaa ture fula ijoollee karaa gubbaatti du'aa turte san achitti uf laalaa ture. Kanaafuu maal godhu jechuun taa'ee of gaafadhe. Ammaan booda miidiyaa irratti taa'ee waan ilmaan Oromoo kan barreessuu taa'ee dubbachuu irra yoo danda'e ka ilma tokko ka biraa ka baadiyyaa dhufu keessattuu naannoo keenya ijoolleen fulaa magaalaa teettee barattu akka hin qabne hin beekaa waan dandahuun haga isiin haga diqqoo natti ulfaatu olitti not within my comfortable reach jechuun wanni ati beekta qabdu yoo garii yoo waan qabdu irra xiqqoo nama onni goota haga waan an sila hojjedhee qaburra haga xiqqoo yoo Oromoof yoo ilmaan Oromoof sila an nama guddoo natti dhaga'amu dootiin warra du'i warra ka wareegamii isaanii haga wanni an godhu sun natti ulfaatutti yoo danda'e ofi kiyya otoo nama biraayyuu deeggarsitti hin gaafatin godhuu qabaa jedhee hojii ogummaatiin hojjedhu kana otoo boqonnaa fudhannee taa'ee hojjedhu. Boqonnaa waan Oromoo hin hordofu. Akkuma namni hordofu sa'aatii galgala hin laala. Guyyaa garuu an guyyaa boqonnaa taayituu waan hojjedhee beektaa ogummaa hakimii kana yoo waa hojjettu addunyaallee beesellee hin argatta. Akkasiin taltallee keessatti yeroo jeequmsi deemu yeroo labsimuu jechuun amma hosteelii taltallee kan gaafa jalqabnu hayyama warra aanaa irraa jechuun nu arganne achirratti ijaaruudhaaf yeroo kanaan dura yaalii godhee ji'a ja'a jibbaadhee dhiise. Mana waan akka sun otoo sochiin otoo jijjiirame kun otoo jijjiiramin dhufin otoo sochiin qeerroo hin jalqabamin taltallee irratti kindergaarteni
ijaare jedhee kan ijoolleen xiqqaan itti baratan daa'imman. Jechuun oolma daa'immanii nama bulchiinsa godinaa, bulchiinsa aanaa, bulchaa aanaa dubbisee maallaqa ergee nama dubbiinu jala qabu dhabne boodarra maallaqa sun faamilii kiyyaatti fayyadama jedhee yaada sun dhiise. Yeroo qeerroon kun sochiin qeerroo dhufu otoo mootummaan jijjiiramaa kun akaammaan kana hin dhufniin durayyuu haala jiru haqi tokko fooyyaa dhufe ture. Warrummaan durii wasodaatullee yoo amma Dr.Ibraahim faalleen biyya ala jiranii akka nama deeggara mootummaatti nun laalanii waanuma nu ummataa goonullee bormaaniif waan kan hayyamtan jedhanii ittiin qoratamna jedhanii warri durii sodaatan bulchiinsummaan ka aanaa xiqqoo Sodaan irraa deemaa dhufe. Sodaan irra deemaa dhufe. Amma anis warra kan bilbilaadhaan qunnamee ka godinas kan aanaa akkasii waan akkanaa ijaaruu feenaa. Wanti kun waan ijoollee baadiyyaa dhuftu bakki isaan taa'anii baratan jennee dubbanne jechuudha. Akkasiin iddoo naannoo haayiskuulii taltallee amma bakka akka carraa ta'ee haayiskuuliin biyya sana lafa durii jechuun oobruu kaabba kiyya irratti kan ijaarame sun cinaatti lafa onni kana hosteelii kana lafa onni goone hosteelii kana ijaarsa ijoolluma kenna maallaqa itti ergaa egaa biyya keessa hin jiru yoo namni gaariin akka carraa ta'ee ka waan kana kaayyoo kana akka dansa ibsitee fi akka maallaqa kana ittiin to'atan akka ittiin wanni godhan yoo guidance yoo qajeelchitee egaa wanni ta'a mucaa warra kenna tokko akka gaarii naqunnamaa ture waan kana am jalqabuu qabna jedhee jalqabnee yeroo nu jalqabnu yeroo labsii yeroo muddama ji'a maarchii keessa namni deemee waan kan jalqabsiisu iyyuu dhakaa bu'uurallee sirnaadhaan haa kaa'amu jennee warrummaan sila achi deemuuf turanillee hafan maaliif jennaan naannoo mooyyalee sun jequmsatu jira jechuun gosaaf gosa warrummaan sila miseensa paarlaamaa ta'an ka'an dubbisa kan mootummaa keessallee warra jijjiiranii jira ka'an beeku. Maaliif jennaan wanni biyyi sun keessatti hojjetamu yoo garii warri mootummaa kulleen approvalii kennee yoo jedhe akka gaarii otoo gufuun tokko hin jenne waanuma atini qabeenya keetiin gootullee tokkoffaa hirmaannaa uummata barbaachisa. Uummatum kana hirmaachisuudhaaf caasaan gara gadii jiru gara oliitii wayii hayyamuu qaba. Nu irra caalamaan goone uummata naannoo sun amansiifne lafa sun amma gaafa wanni godhan isaantu cire. Waan gubbaa jiru muka gubbaa jiru ijoolluma haayiskuulii barattu uummata magaalaa hirmaachisanii maaliif jennaan waan kana nu anin arma fakkeenyaaf qabee jechuun maallaqa ofii qabuun haa gargaaruu malee uummati sun waan kenna jedhee keessa akka inni qooda fudhatu ijoolleen baatee lafa sun lafa bal'aadha jechuun gara kaarimeetirii jechuun 10,000 ciranii waanuma achi gubbaa ciraniin akka gaarii dallaa isaa haaxirii godhanii ijoolleen achiin booda ka garii waan akka biqiltuullee dhaaban kun cuftinuu hirmaannuma qeerrootiin jecha yeroo san yeroo jalqaba warra humna qeerruma fincilu kan jechaadha yoo namni tokko qajeelcha jedhu waan misooma irratti ijoolleen waan sun hojjettu qeerruma magaala suniiti gaafa fincilli jiru hiriir ba'u gaafa bara ijoollee san waan akka biqiltuu amma yoo sila feesbuukii kennu gubbaa deemte ilaaltu ani yeroo hedduu poost godha biqiltuu kuma hedduu isaantu dhaaba. Waan adda addaa at least labarii erga ijaarsa hosteelii irratti yoo hirmaachuu illee baatan akkuma isin jedhe muka achi gubbaa jiru waan akka gartee qoraattii makanaa cicciruu maal godhuu irratti baay'ee hirmaatan gaafa sochii adda addaa gaafa sochii amma waan akka jechuun inaugureeshinii fa'aa gartee waan adda addaa humna hojii humnaa baay'ee irratti hirmaatanii egaa taltallee irratti hosteeliin sun ijaaramee biyyi deeme jecha. Hammam qabata barattoota hammam qabata kutaa meeqatti barattoonni achi ta'anii baasiin isaa hammam ture walumaa galatti? Egaa baasiin isaa gara miliyoona 3 qarshii akkasii waanuma baasii adda addaa jechuudha baasuma expense adda addaa
kan inauguration yettamoo kamaani kan booda irra gaafa ijaarra an biyya deemee ijoollee waan akka firaashii faa soolaan waanuma akka waan siree waan ittiin jiraatan sireetu jira. Egaa hosteelichi ammoo duubadhaan waan bakka fincaanii bakka ijoolleen shaaworatti fudhattu hin qabaa. Bishaan achumatti baratu moo achi keessa bulanii iddoo biraatti deemanii baratu? Achi keessa bulanii haayiskuulii baratu. Haayiskuulii baratu. Yaa kanaafuyyuu iddoon sun haala kamiin immoo seenu gaafa seenan anini ulaagaa qaba moo akkam? Wanti ajaa'iba sun anini gaafa an jalqabu dimaandiin isa baay'ee guddaa jechuun shakkaalle ture. Egaa warri mootummaa nuun dura waggaa gara 25-30 hosteelin kan mootummaan kan bara dargii ijaaralleen hin jira. Mootummaan Ihaadigii dhufnaan waan sun deeggarsa irraa wanni godhe. Hin dhaaban. Egaa hin dhaabatee bakka hedduu akka kaampii waraanatti itti fayyadamaa turanii. Egaa booda irra ammoo yeroo deemu almost hosteeliin ka durii sun du'e jira. Ka biraa ammoo cinaadhaan warrummaan mootummaa bajeta PSDP moo sagantaa wayitu jira. Ka jaaraa turanillee hin jira. Egaa ijoolleen baadiyyaa irra dhuftu kun kutaan nu jaarra kutaa 13 kutaa 12 ijoolletu keessa jiraata. Kutaan tokko ammoo 4x4 waan ta'eef barataa haga 6-8 qabata inni akkasitti kan siree keessatti. Barataa meeqa qabata akka walii galaatti? 98. Amma madda walaabuutti maal hojjechaa jirtu? Madda walaabuu kulleen historically yoo fudhattee egaa aana gammoojjiti. Anini yeroo biyya deemu waanuma hojii taltallee kana bal'isuudhaaf ani yaada qaba. Maaliif jennaan kaayoon kiyya taltallee irratti wanti kun center of excellence. Hosteeliin kun deemee ijoollee dhiiratii fi ka dubartiilleef akka ta'u. Jidduu sun ammoo laayibireerii fa'aa akka inni qabaatu. Ijoolleen ammoo achitti barattu kun hedduun isaanii kolleejii bakka gaarii akka isaan seenanii barachuu danda'an haala mijeessuufi qabnaa. Deeggarsi ijoollee kana kennamuu qabaa waan jedhu. Keessattuyyuu waan waldaa misooma Oromiyaa kana deemnee laallee muuxannoo isaanis erga deemee argeen booda ijoollee suniin durayyuu anin kaayoon kenna center of excellence maaliif jennaan hosteeliin kun bakka ijoolleen keessa teettee jiraattu calla ta'uu hin qabu. Bakka ammoo ijoolleen achi barattu bakka gaarii jettu godhu qabaa waan jedhu. Amma garuu biyya yeroo deemu akka carraa ta'ee kan yeroo lammaffaa kan jecha. Adaamas deemee obbo Dejeneticha afaan naaffeeranii. Warra waldaa misooma Oromiyaa. Warra waldaa misooma Oromiyaa jechaadha. Ijoollee achi barattu kwaalitii barnoota bu'aa jechuun ka oolman sun fidee waan sun hundumaa laallee egaa mootummaa naannoo Oromiyaa warra tokko tokko bira deemee hojiin kun godina Booranaa hojiin amma hosteelii ijaaruu hojii babal'atu qaba. Waan taltala irratti nu goona kana kaayoon keenya tokko yoo wanti kun waan gaarii ta'e akka iddoo biratti inni deeggaramu replicate muuxannoo kana bakka biratti babal'isu hosteeliin naannoo Booranaa Gujii jiru kanaan dura ijaarame bajetni ramadamee fi suphuu qabu kutaa dabalataa ijaaruu qabu. Ijoollee kana immoo ijoollee baadiyyaa dhuftu kana akka isaan yeroo baratan rakkoo tokko malee baratanii barnoota isaanii irratti xiyyeeffatanii barnoota yoo haayiskuulii xumuran heddoominaan keessattuu ijoolleen dubartii gara kolleejii yoo deemtu ijoollee gahumsa gaarii qabdu kan barnoota illee yoo kolleejii baratan waan gaarii barachuudhaaf carraa qaban godhuufi deeggarsi cimaanii akka mootummaatti xiyyeeffannoon kennameefi godhamuufi qabaa waan jedhu waan kana adde Xayyibaa waliin deemee mari'achuu qabaa jedhee biiroo isii deemee isii walii wal haasofne. Yeroo adde Xayyibaa walii wal haasofnu isii waan baalee natti haasofte.
Abboo isanii warri Oromoo amma diaspooraa kan dhufaa jirtan dhugumaa uummata Oromoo illee gargaaruudhaaf fedhii illee nama qabdu. Ati gaafa biyya kan jirtu illee ani si beekaa ati nan beektu malee maqaa gaarii jechuun waan gaariin si himanii waanuma kan ta'eef anis yeroo kiyyirra with a very short notice hayyamee akkati dhuftee wal agarru tahee yoo dandeetti naan jette uummata Baalee gargaaruudhaaf yaalii godhaa. Aniin hoggansa olaanaa mootummaa ta'ee rakkoo ummati Baalee qabu yeroo jalqabaatiif erga deemee qaaman deemee argeen booda ummata Oromoo keessaa dhugumaan ka ummata dagamatame ka miidhame jettee even yoo aniyyuu namni naannoo Shaashamanneeti ka fagoo hin dhufin rakkoo ummati Baalee gammoojjii qabu yoo anuu kan hin beekne ta'e ummati Oromoo ka bira lammiin biisunii ka bira ummata Baalee gootummaa isaa ka wareegame inni kafale ni beekna garuu ardha haalli keessa jiru hin beeknu an deemee akka ummati biisunii haalli keessa jiru gaaf argu hin boohee jette maaloo Baalee jettee ummata Baaleetii fi ummata chuun ka iloo abbaa booraa baadiyyaa bakka gari yoo ta'e malee haalii Baalee jiruuf haalii ka iloo abbaa booraa baadiyyaa gari keessa jiru yoo wal fakkaata malee naannoon Oromiyaa akka naannoo sun ammaan kan jiru hin jiru naan jette. Mee yoo dandeetti waan gargaaruu feetaniin ummata sun deema laalatii gargaaraa naan jette. Egaa rakkuma an beeku kanaan dura sun natti himtee alleen kan sila gara Boorana deemuuf jedhu awwanneen sila itti muuf dhufe waan biraati. Isin pirojektii keessan Booranarra jiru babal'isuuf deemtan. Babal'isuuf. Amma deemsa Boorana sun jijjiiree yeroo lammaffaaf isii wal qunnamudhaaf gaafadhe. Anama egaa Boorana sila ka deemuuf ta'e hin dhiisa. Garuu ummata atin deemte agartee ka gara ka godina Baalee gammoojjii hundumaa yoo beekullee baadhee ka gara naannoo Madda Walaabuu kana deemellee waan argeef rakkoo isaanii hin beekaa. Mucaa tokkotti ka ammoo dhalataa naannoo suni kan Madda Walaabuu ka ta'e ka biyya alaa irraa amma dhufee nageelle jirutti jira. Mucaan kun nama jabaadha. Warra biyya kanaa naannoo suni akka carraa Baalee gammoojjii irra biyya alaa jiranillee nama gargaarsa irraa nuu funaanuu danda'u nama jaba jedhee naman hedduu itti amanu mucaa kan akka inni atattamaan nageelle Boorana irraa ol dhufu godhee mucaa kan sillee wal qunnamsiisee warra as jiru kabaraallee dabalannee an Baalee deemee ilaalaa jedhee achiitii egaa bulchaa godina obbo Ibraahim warra aanas dubbisee ka'ee deeme. Yeroo deemu akka carraa ta'ee egaa sitti muuf kan hin beeku warra yuunivarsiitii kan Madda Walaabuu na qunnaman. Ani isaan waliidha paartineer godhuudhaaf illee hin karoorfanne. Garuu waanuma Madda Walaabuu kana ani akkuma beektu waan garii yoo sooshaal miidiyaa irratti waa barreessame Baalee akka deemuuf ammoo qopheeffachuun saganteeffachaa kan jirtan barreessitan. Barreesse. Innaa wanni hosteeliin hawaasa biyyi suni baay'ee rakkatee duubatti waan adda addaatiin tajaajila hawaasummaatiin barnootaatiin duubatti hafe kan gargaaruudhaaf haala mijeessuuf deemu jira waan jedha. Yuunivarsiitii Madda Walaabuu pirezidaantiin gaafasii Dr. Habtaamuu Takkaa jedhama. Itti aanaan isaa immoo academic vice presidentiin Dr. Abubakar Kadir Usmaan jedhanii nama Gondaritti na waliin barate nama na waliin illee egaa hedduu walitti dhiyaannu na qunnamee egaa pirezidaantii yuunivarsiitichallee waliin wal mari'annee jirraa yoo gara Madda Walaabuu deemtu otoo achiin hin baane yoo roobee irra baatu akka nu bira dhuftu nan jedhan waan siin mari'annu jira nan jedhanii. Anis akka carraa ta'ee kitaaba yuunivarsiitii kan Madda Walaabuuf kennuudhaaf sila saganteeffannettu jira. Sunis qabadhee biiroo kan Dr. Abubakar deeme. Isaan
nu waadaa galuu feenaa jedha waan amma pirojektii san yaadaa jirtan kana. Bara hedduu nulleen maqummaan yuunivarsiitii kennayyuu Madda Walaabuu jedha. Hawaasa ammoo yuunivarsiitiin tokko yoo dhaabbatu kaayyoon isa tokko. Hawaasa naannoo sanaa tajaajiluudha. Hawaasa naannoo sanaa tajaajiluudha. Rakkoon uummata naannoo suni yeroo hedduu akka dubbatamaa jiru nulleen rakkoo sun haga tokko furmaata itti barbaaduudhaaf deeggaruudhaaf fedhii qabna. Pirojektii amma isaan ijoollee horsiisee bulaa kan naannoo suni fayyadu kan isaan amma hojjetamuu qabu jettan kana parsantii 30 haga 40 egaa wanni godhu isin gargaarraa kan akka waadatti isaniif wanni jechuu barbaanneti. Egaa waa'ee diteelii isaa faayinaansiin isa dhufan waan irratti nu karoorfannee moofedii waliidhaan wal mari'annu ta'a garuu ammaaf pirojektiin amma isaan deemaaf jirtan kun kaayyoo keenya waliidhaan kan deemuu fi kan nulleen baay'ee vested interest keessa qabnu waan ta'eef isa waliin paartiner goonee dhaabbannee tokko taanee waan kan fiixan baafnaa jedhan. Guddoo gammannee achii kaanee nu baalee deemnee gammoojjii achiitii uummata aanaa sunis dubbifnee warra bulchiinsa magaalaa kan bulchiinsa aanaa lafallee otu guyyaa lama keessatti anummaan magaala keessa naanna'ee deeme lafa hosteeliif taatu kan nu barbaannu kana jedhe otoo anasuman deemin kaabineen bulchiinsa aanaatiif kan magaalaa ta'a murteessa jenne gaafa biraati miti ammuma yoo wanni kun waan uummata taate laftilleen kan uummataate bulchiinsa magaalaa torka qaba lafa nu kaare miti agasii barbaanna kaayyoon isaa ijoollee baadiyyaa dhuftu kan naannoo kana iddoo jireenyaa yoo isaan haayiskuulii baratan iddoo isaan ta'anii baratan waan ijaaruu ta'eef kaayyoo kanaaf waan ta'u lafa kanattu lafa hedduu irra kan magaalaa dhiyaatulleen kanaadha. Isaalleen walga'ii taa'anii hin murteessanii akkasiin waan sun qabannee lafa argattaniire lafa arganne eega nu deemnelleen booda wal dubbannee seeratti godhanii saayit pilaanii sun karaa maandisaatiin hayyamsiisanii wanni irra baasanii amma ka dizaayiniin hosteelichalleen xumurame hojiin akka jalqabamu amma yaadaa jirra jecha. Karoora keessan barattoota hangamii fudhachuudha baay'ataan mee barbaada wanti kun waan hojjetan qabdu? Yaa dhuga dubbachuuf amma akkuma isin jedhe wanni kun paartinarshiipii waan ta'u. Hosteeliin ijaaram kun koostiin isaa akkuma beektu akkaataa inni itti ijaaramutti murteessa. Yoo hosteela tokko yoo kontiraaktarii gurguddaa kennitee ka hojjetamu ta'e koostii isaa hin beekta. Kutaan tokko kan waan hundumaaf keessa qabu kan duuba irraa shaaworii qabu mana fincaanii gaarii ventilated improved pitilaatiin jedhu mana fincaanii gaarii iddoo ijoolleen huccuutti miicattu kan amma yaadaa jirru ammoo kutaan jechuun ijoolleen keessa jiraatu kan dormitarii 6 blocks 3 gama tokko 3 ammoo gama tokko jidduu keessa ammoo laabireerii guddaa kan ijoolleen dhiiraaf dubartiilleen waliin sheer gootu iddoo ammoo kaafteeriyaa nyaata hin qaba bulchiinsaafillee bakka warra akka biiroo bakka ta'u hin qaba kaan ammoo bakka ijoolleen yeroo egaa ijoollee nama gara 600 kan nu yaanne ijoollee dubartii kan Madda Walaabuu kana ijoollee dhiira 300 ijoollee dubartii 300 gargari fageessine jechuudha. Ijoolleen kun garuu iddoo green area bakki isaan kubbaatti taphatan waan akka vooliiboolii taatmoo kubbaa harka taatmoo kamiilaa iddoo akkasiis akka inni qabaatu yaannee lafa bal'aa fuune jecha. Isin biyyatti barattanii biyya kana dhuftanii biyya kanattis ogummaadhaan hojjettu. Biyyatti immoo deebitanii hawaasa keenya hawaasa keessaa baane uummatatu hin baratin nu barsiisa jettanii ga'ee keessan baatti jirtu. Yeroo ammaa kana yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa irratti yoo ta'e lafa haalli qabatamaan jiru namni waa'ee siyaasaa yeroo dubbatu agartu hundumtuu waa'ee siyaasaa qofaa hordofa. Garuu biyya keessatti rakkoon barnootaa jira, rakkoon fayyaa jira, rakkoolee garagaraatu jira akkuma isin agartan. Rakkoon hawaasummaas jira kanatti dabalee. Hawaasni keenya akkamittiin biyya alaa jiraatu keessumatti deebi'ee waa tokko waan bu'aa buusuu danda'u, waan dhaloota kana ijaaruu danda'u akkamittiin hojjeta jettu. Egaa jaalalli uummata Oromoo kun yoo gaarii beekta
yoo dhuguma garaa boohan jedhe warri kenna durii imimmaan namin dhibechuun namin dhiboodhan yoo dhuguma garaa bootte namuma du'e fakkeenyaaf yoo namni biraa boo'e fakkeessuuf yoo hin boo'etti otoo iyyitellee imimmaan sin dhufu yoo ammoo dhuguma garaa bootte otoo namni biraallee kasi boochisullee hin jiraanne ufum keetu biyyoo imimmaan buusaa bootte jecha wanti Oromoo kunini keessattuu iyyuu Oromoo warra amma xiqqoo jiruun isaaniif fooyya'insi qabdu biyya lafa jiran naasun Oromoo qaban gaafa diinii Oromoo miidhi calla ta'uun qabu namni wa beeku ka baratee yoo gari beekumsi kun namaa wisdemii kennuu qaba wisdemii jechuun ogummaa miidhaa Oromoo irra jiru gaafa diinii Oromoo cabse miidhe calla sitti mul'achuu hin qabu gaafuma nagaan jirulle dhiiroo uummata Oromoo kana rakkoo inni kee jiru beektee keessattuu amma fakkeenyaaf yeroo hedduu amma erga baalee deeman gad deebiin booda nu gargaara jennee nama Oromooillee hedduun gaafanna jenna akka fuul duraan nu gargaaranillee hedduu abdanna garuu chaalenjiin jirtu namni keenya bilisummaa yoo jedhan bilisummaa saba Oromoo duuba maaltu jira waan harkaas yeroo mara si qabu jira nama ijoollee barsiifachuu fedhee ijoollee fi barsiifachuu hin dandeenye haadha tokko ka'ookiin akkuma amma nu reefu dubbachaa jirru ka'ookiin abbaan mana isii karaa waraanaatiin yookiin karaa dhukkuba akka jechuun amma nu reefu dubbanne sunuun ka ijoollee shanjaa qabdu namni ijoollee hedduu qabu ijoollee kan barsiisuudhaaf dirqama tokko lama yoo carraa kennuufi qabdu taate akka maatii sitti ulfaatu tokko calla barsiiftee kaan cufayyuu mangoota you can't send them all to school yoo haali mijaan jechuun hin jiraanne nu arda barnoota babal'isuu qabnaa saba Oromoo kanaa nu aantummaa yoo amma fakkeenyaaf diinii waan Oromoo miidhaa dubbate calla hiriir bahu kana bira dabarree raashinaali namni kenna hundumtiniyyuu yoo bakka biratti waa godhuu dadhabne namni bakkuma dhufee fi wal gaafatee namni najjoo irra dhufe naannoo najjootti kan beegii shaambuu dhufe hedduu jira namni 100 yoo walii galee ummata biyya keenyatiif maal godhuu dandeenya maal qabachuu dandeenya jedhanii wal gaafatanii mariin jiraate jecha akkuma yoo diini si miidhu diina kanallee akkamiin miidha kan mariidhan ta'u misoomallee irratti namni bakkuma hundaaf iyyuu akka naannoo Oromiyaatti akka godinaatti aanatti namni yoo wal mari'atee risoorsi qabu walti fidee maal irratti ammoo risoorsi kana haa oolchinu jedhee yoo wal gaafate rakkoon uummata keenyaa kun haga tokko yoo uummata keenya bira dhaabbanne uummata keenyaaf akkuma amree fudhisin jecha yoo dhugumaan yaanne yoo dhugumaan fedhii qabaanne waan qabnurra waa godhuufillee nutti guddoo hin ulfaatu yoo dhugumaan jaalala sab keenyaaf hin qabne calla kanaafiyyuu sabi keenya otuma amma fakkeenyaaf bilisummaan hin jiru that is something else it is for people to decide wanni guddaan garuu otoo bilisummaan dhugaa warra sila bilisummaa dhugaa hawwulle otoo bilisummaan dhugaa dhufe still nami wa qabu waan qabirra waan guddaa barbaada nami wa qabu ka waan qabne ka ufi dura amma akka nami diaspora gari biyyi keessatti gamoo jaarrachuu carraa investmentii that is good but you don't have to think about empowering yourself warra kan keetiif nama sitti dhihaatu calla empower God you have to look at yoo arda at nagaafattu warra qabsoo Oromoo keessatti qabsoo qeerroon amma durfama kana I feel so sad yoo namni siyaasa keessa jiru ittiin faarfamu faaruun silaa namisiin yoo faaruullee malti faaruun warra wareegamee malti warra aarsaa kaffalee warra aarsaa kaffalee warratti du'e yoo bu'aalleen barbaachise
bu'aa warraa malee warra ilmaan qote bulaa ka magaalaa jechuun karaa gubbaatti akka jechuun ka ilma saree du'e ka arda garuu ka ittiin faarfamu ka ittiin gartee ministeera ta'uu fedhaa hawwii adda addaa that should not be the case. Kanaafuu challenge wanni an jedhu dhaamsi guddaan kiyya if we really care about the Oromo people and the future of its children waan ummata Oromootiif bu'aa buusu afaan goga siyaasaa miidhaa saba keenyaa dubbachuu calla dhiifne waan qabnu irraa wal mari'annee wal bira dhaabbannee ummata keenyaa keessattuyyuu ummata marginalize ta'e yoo marginalize jedhu bakka hedduutti ka baadiyyaa jechuudha. Akka amma misoomi Finfinnee irraa sorrooqatee gara baadiyyaa deemu. Finfinnee irraa fooqiin gurguddaan karaan gurguddaan ijaarame universitiin gurguddaan Shaambuun bahuu hin qabu after 10-20 years. Development should happen simultaneously in all the places. Yoo mani oolmaa barattoota naannoo Finfinneetti kan barbaachisu ta'e akka Oromiyaatti risoorsii qabaannu taanaan waanuma wal fakkaatu Shaambuu irratti godhuu danda'uu qabna. Naqamte irratti Finfinnee irraatii dirqama yoo gara Wallaggaa deeman Naqamte irratti ta'uu hin qabu. Kunni yaada kiyya. Shaambuu irratti wanni Naqamte irratti ta'u Shaambuu irratti yoo ta'e maaliif hin bareedne? Bishaan jiraate haqaan qabeenya biyya sanaa yeroo jechuudha. Haqaan qabeenya biyya sanaa yoo yuunivarsiitiin guddaan tokko hin ijaaram jedhame ammaan booda fakkeenyaaf naannoo Naqamtetti Naqamte irraa magaalaa itti dhiyaatu kami jettee magaalaa itti dhiyaatu guddaatti hin ijaartu. Beegii irra fajaarta. Ijoolleen Naqamtee kan Shaambuu beegii deemu malee gimbii maaliif jennaan yoo akkasii ummatii biyyi suni as long as there is access to road, water, bishaan jira, karaan jira taanaan yookiin waan sun jechuun structure jechuun infrastructure sun baaftee beegii irratti yoo universitiin yoo kolleejiin tokko banamuun danda'ame ummatii beegilleen kan Shaambulleen walqixa jecha malee dirqama Finfinnee irraa yoo gara dhihaa deemtu Naqamte irraa jettee magaalaa itti dhiyaatu. That asymmetrical gartee guddina akkasii sun guddina hir'aa ummata biyyi suni nu amma yoo dubbannu ummata ka Oromootii fi ka jennaa miti ummatumaa fi naannuma ka Oromoo kanallee akkamiin waan ummataa bu'a buusu. Fakkeenyaaf yoo mana barnoota ka oolmaa yoo gara kibbatti jaaruun barbaachis it doesn't have to be in Shashamane. Maaniif Nageella irratti hin taane Yabaloo irratti hin taane Yabaloo irratti ijaartee Shashamane irra maaniif ijoollee achi hin deemne. Akki biyyi sun tokko taatee wanni biyyi sun qabdu marayyuu walqixa risoorsiin carraan jiru walqixa bakka hundumaa jiraachuu akka danda'u hojjechuun hin barbaachisa. An kanaaf silaa amtaltalli irratti gaafa sentarii amsin jennu kana ijaaru ijoollee biyya keenya fakkeenyaaf ijoolleen qaroo ijaa hin qabne yoo sabbata dhufte malee durii iddoon carraan jiru sabbata. Arda garuu biyya guddattu biyya amma fakkeenyaaf sila badhaadhina guddaatti deemuuf jettu kan akkasitti hawwinu we need schools akkasii miti for children with disabilities. Ijoollee ka blindii mani barumsaa fakkeenyaaf blindii ka Oromiyaa keessa hagamtu jiraachuu qabu. Amma itti yaadamuu qaba. Yoo mani barumsaa ka ijoollee qaroo ijaa ka dhabde lakkuma opportunitiin available ta'uun namni itti fayyadamullee heddummachaa dhufa. Maaniif waan kan yaadne mucaa tokkotti as Minisoota jira. Ati beekun ooltu Muzammil jedhama ijoollee taltalleeti. University of Minnesota barata. Gaafa waa'ee carraa taltallee kana hosteelii kana inni godhu na barreesse. Do you really care about all the children of ijoollee taltallee hundumayyuu walqixaa onni hin jettan. Ilaaltaay. Hin ilaaltaay nan jedhe. Jedheen.
dhugumaan yoo ijoollee biisuni hundumaa wal qixaltan taate beeki ijoollum akka kiyya carra dhaban malee silaa carra argatani baratanii akkuma an arda carra argadhe yuunivarsiitii namni ka gari ka qaama guutuu qabuyyuu deemee jechuun ka barachuuf carra jechuun hin argatin anin otoo qaroo ijallee qabaachuu baadhe carraa waan argadheef carraan sun arda maaliif jennaan gaafa durii sabbataa ture sabbata irraa biyya keenyatti as dhufe asitti ammoo yuunivarsiitii haayiskuulii baratee as kolleejii seenee yaa eebbifame maal nan jedhee piliis naan jedhe yoo dhugumaan ummata biyyi suniitiif ijoollee biyyi suniif illee wal qixa ka yaaddan ta'e ijoollee akka kiyyaa qaroo dhabee ta'anii ka ammoo warri isaanii akka horii mana keessatti qabanii maaliif jennaan namichi jaame daa'imichi jaame jechuun ka'ee ba'ee deemee hin qotaatu hin aramatu hin baranne akkuma horii mana warri isaa keessa taa'a. Ijoollee kanaaf iddoo hoosteelii sunitti yoo dandeettan carraa maaliif hin uumne naan jedhu. That is a very challenging jechuudha. Annu amma resource hin qabnu garuu I do agree with you jedheen wanti an sila akka nam tokkotti jedhu Oromiyaa keessa yoo blind schooling gara kibbatti kan jaaram ta'e it doesn't have to be in Hawaasa jedheen it doesn't have to be why not in Taltelle bishaan hin jira korrentiin hin jira just build a very beautiful school with everything achiin booda ijoollee ka Gujii ka jechuun ka godini Gujii ka godini Boorana okiin ka Geedi'oo acha dhufaniiti then you have a very good blind school somewhere in that country in the south. Akkasifa laabiin goona muummichi ministeeraallee egaa hin dhufa yoo carraa argattee waltajjii irratti deemi waa'ee ijoollee blind dubbadheedheen. He got the chance to speak. Carraa argatee daqiiqa tokko lamaaf yaada qabu garuu hin fixanne. My point is yeroo waa'ee carraa barnootatti fi carraa nama kennaa ka wanni godhu kan dubban the next frontier waa'ee carraa wal qixaate. Carraan kun akkuma amma carraa magaalaaf gammoojjii jechuun baadiyyaaf kan magaala kan jiddugaleessaatiif kan biyya fagoo jennu kan warra qaama guutuu qabuuf hir'ina qaama qabu. Carraan isaaniifillee wal qixa. It comes at a higher cost, but that mirga lammummaa isaan qabanii iddoo adda addaatti manni barumsaa kan ijoollee hir'ina qaamaa qaban keessattuyyuu qaroo ijaa hin qabne kan blind schools ijaaramanii ijoolleen biikeen ammoo ijoolleen qaroo ijaa dhabde baay'eetu jira maaliif hin beektaa vitamin A deficiency jedhu jira measles duriifa wanti kun waan daa'imuma qaroo ijaa guutuu qabutti waggaa tokko lamaan booda maal ta'a? Ijisa jaamti. Maaltu jaamse? Measles complication isan yookiin diqqoo guddatee vitamin A deficiency baay'ee it's so common very rampant. Kanaaf egaa mani barumsalleen fuulduraa waan akkasii irratti otoo ijaaramee egaa kun waan policy direction kan mootummaati warra barnoota irratti hojjetan biiroon barnoota egaa fuulduraa waan kana egaa wanni kun waan for profit waan hojjetamu miti waan mootummaan hojjetu wanti akkasii kun waan mootummaati amma fakkeenyaaf barnoota karaa dhuunfalleen namni dhuunfaa mana barnoota banuuf hin danda'a waan akkasii kan ammoo kan yoo hedduu bu'aan qabne kan mootummaan callaan godhu kan okiin warri addunyaa guddaa qaban charitable foundations ijaaranii endowment fund faa biikeen ammoo wanni kun hin baratamne namni qabeenya qabu ka ergaa qabeenya guddaa horateen booda waan ummataatiif amma reefu dhufaa jira meebidiin qufaa yoo agartu namni wa qabu hawaasaaf wa godhu mana barumsa ijaaruu klinikii ijaaruu amma dhufaa jira
Gaawwanni kunini biyya iddoo guddatan keessatti akkuma beektu waan akka jechuun aadaati. Namni eegii addunyaa horateen booda addunyaa sun ilma ofii calla dhaalchisuuf hin deemu. Hawaasa illee maquma ofiitiif illee jecha waan guddaa godhan jechaadha. Namoota akka keessanii baratanii biyya alaa jiraniif biyyatti galanii uummata akka gargaaraniif dhaamsa qabdu. Dhaamsa sun hin dura garuu waan amma ani guddaa akka dhaamsatti kan dabarfachuu fedhu waa'ee Hosteela Madda Walaabuu kana. Torbaan dhufu guyyaa kamisa Disembar 12 yookiin muddee 12 amtu guyyaa jaatti jechuun hafaa dhakaa bu'uuraa kaa'uuf deemu. Bakka hosteeliin kun itti ijaaramu. Hosteeliin maqaan isaa Hosteela Madda Walaabuuti. Hosteelii kana hirmaannaa uummata naannoo suniitiin dhaabbilee qooda qaban kan biraa akkuma reefu maqaa isaanii tuqe Madda Walaabuu Yuunivarsiitii namoota abbootii qabeenyaa warra amma biyya irratti illee maqumaachuun Oromoo naannoo suniitiin dhaabbatan warra akka waldaa Sikomandoo abbootii qabeenyaatii fi dhaabbatuma kan biraa jecha warra jechuun waan kan gargaaruu fedhan tokko taanee paartiner goone waan kan marii ummataatiin ka ummatii fedhee boo ummataatiif waan hojjetamu maqaa nam tokko irratti jechuun egaa waan rarra'uu miti abbaan fedhe keessaa waan hojjechuu fedhu pirojektiin kun feezii qaba akkuma isin jedhee blookii hedduu qaba abbaan qabeenya tokko dhufee blookii tokko yoo anattu ijaare jedhe nu gammachuun fudhanna namni tokko dhufee dallaa isa hin ijaara yoo inni jedhe nu gammachuun simanna namni tokko dhufee aniin laayibireerii isa ka ijoolleen keessa barattu nattu ijaara yoo jedhe akkasiin ummata bara hedduu qabsoo Oromoo finiinsu irratti qaroo isa jaba isa hedduu dhabe kan bara ammoo maayyii kana waraan daangatiin waan hedduu dhabe yeroo amma inni ammoo karaa tajaajila hawaasummaatiin boodatti hafe kanatti isin wajjiin jirra misoomi keessan illee gaaffiin keessan kan misooma rakkoon keessan illee rakkoo kennaa jennee namni barate ka amma waan kana marii kenna kana ka dhagahaa jiru ka biyya alaa jiru ka doktorii ka biizinesa qabu ka addunyaa qabu namummaan ammoo jiruu jiddu galeessa illee qabu waan qaburra namni waan qabeen nama baraachuun gargaara hawaasa gammoojjii baalee kan seenaa rakkoo seenaa gadadoo kan jijjiiruu qabna kun ammoo hojii jalqabaati ka bira ammoo dhaamsi lammeessoo waldaan misooma Oromiyaalleen this is a call for action and it's actually a challenge waa'ee misooma naannoo Oromiyaa keessatti waan hojjetamu keessattuu waan barnoota irraa waan amma gaarii hojjechaa jiran bakka hedduu muuxannoo amma qaban muuxannoo gaarii mana barumsaa fakkeenyaaf ka oolmaa ka adaamaa ka amma kalee ammoo bishooftuu irratti lammaffaa ijaaram waan kana bakka biraa ijoollee ka Oromoo cufa gara jiddu galeessa fiduun hin danda'amu muuxannoo gaarii kana garuu bakka hedduu bahaadhiyaatti kaaba kibbatti geessuun hin danda'ama akkasitti boordiin misooma Oromiyaa egaa warri hogganu hin beekama waan kanallee hin dhagahan taha hojii misoomaa bu'aa qabu kan argame keessattuu waa'ee kan barnoota irratti muuxannoo naannoo giddu galeessaatti qaban kana naannolee godinaalee Oromiyaa hundumatti babal'isuu horii bule kanaaf kun ammoo waan qorannoo Oromoon dhiheesse waldaa qorannoo Oromoo irratti wanti dhiyaatu tokko guddaan kasilaa mootummaan naannoo Oromiyaa fudhachuu qabu misoomi biyya Itoophiyaatiif ka Oromiyaa keessatti godhamuuf deemu ka fuuldura misooma ilmaan qotee bulaatii fi qotee bulaa kan Oromootiif biyyi sana jiddu galeessa godhate isaan guddisu isaan abbaa faayidaa qabeenya biyya sana godhu barnootaan cimsuu diinagdeedhaan cimsuu yes wanni kun magaala irraa baadiyyaatti kan faca'u yookiin kan deemu odoo hin ta'in kauma akka tarsiimoo misoomatti mootummaan irratti xiyyeeffate biyyi sana misoomsuun misoomi sun ammoo kan baadiyyaaf ummata baadiyyaa jiraatu jiddu galeessa godhate bakka hundumatti
Filoosofiin sun yoo deeme ummati Oromoo ka amma jennu sana irra fayyadamu biitti san keessatti gaafiin amma deemaa jiru guddaan ummati Oromoo qabeenyi biyya sana walqixa ka ummata biraa waliin irra fayyadamuu danda'u qaba. Risoorsuma akka federaalatti illee jiru yeroo marayyuu magaala gurguddaa keessa amma waa'ee gurguddaatu hojjetama. Akkuma ummata magaalaatiif yaadaa jiran kan bajeta biliyoon hedduudhaan baadiyyaa keessatti illee waa'ee misoomaa otoo hojjetame gaariidha. Kanumaa akka jechuun kun eegadhaamsi kun warra poolisii meeqa jechuun warra mootummaa qaamni dhimmi isaanii ilaallatu. Dhaammatu irratti. Kan ummata ammoo wanni guddaan namni biyya alaa jiruu fi kan biyya keessa jirullee namni waqabnu kan ummata kana dhugumaan jaallan yeroo amma nu siyaasa afaanii callaa bira dabarree ummata keenya karaa guddinatti karaa misooma irratti jalaa ol akka inni ol guddatu goonu ammaan kana kan irratti jechuun hawal ijaarru jedha. Dr.Ibraahim Elemoo istiidiyoo OBN Internaashinaalitti argamtanii ibsa bal'aa waan biyya hojjechaa turtanii fi ogummaa keessa irraa waan nu hirtaniif hedduu galatooma. Isanis carraa kana waan nu kennitaniif hedduu galatooma jedha. Egaa daawwattoota keenyaa qophiin har'aaf qopheeffanne kanuma sagantaa biroo waliin hanga walitti deebinutti nagaatti.